daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii kan daawwataa jirtan sagantaa keenya simboo guyyaa har'aatiin sa'aatii keessummaa irratti argamna. Sa'aatii keessummaa keenya kan har'aatiin nama isin jaalattan, kan isin hundi qalbii keessaa qabdan, kan isin hundi onnee keessaa qabdan nama akkaan jaallatamu. Ustaaza keenya qaalii, Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa istiidiyoo keenyatti isin affeerree jira. Isaanii wajjin turtii taasifna. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Ustaaz, baga nagaan gara istiidiyoo keenyatti waamicha keenya kabajanii nagaan dhuftan. Baga wajjin dhufne ishee. Ayyaa. Gaafiin qaba jalqaba. Simboo maanni? Simbochuun namni tokko agartanii fuula isaa kana bareedina sana namni kun bareeda dha sana tun ta'ini waan nama mararu wayii akka jechuu wayii akka dasii wayii. Simboo qaba jechuun. Kan akkaan itti beekutti waan nama hawwatu waan nama harkisutti hin beeku. Naannoo bahaatti jira akkanni. Jechi kun. Harargee lixa. Kanaafuu hin gaafadhe. Namaaf hagaluuf hin gaafadhe. Simboo jechuun funyaan ka'aa jechuu miti. Simbooni namaaf malee naasa'amu. Nama qofatu simboo irratti haasa'amu. Loon simboo hin qabdu. Jaldeessi simboo hin qabu. Jaldeessi simboo hin qabu. Booyyeen simboo hin qabu. Ustaazni keenya gidduu kana taatee Kaalifoorniyaa irratti taa'ee irratti waa'ee Kaalifoorniyaa irratti balaa mudate irraa ka'anii risaalaa munaasabaa waan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa godhee sana biyyoota lama walitti fiddanii biyyoota lama walitti fiddan sana keessatti taatee Rabbii himtanii malee waan Rabbii godhe himtanii malee nan gammade hin jenne baga namni akkana ta'e hin jenne garuu immoo taateen sun miidiyaa irratti bareechee ol kahee inni kaan akka khayriitti inni kaan akka sharriitti inni kaan ol fuudhee inni kaan gad fuudhee waa hedduu argaa turre mee ustaaz waan sararraa jalqaba achirraa kaanee gara cunwaana keenya irratti ammoo dabarra. Taateen suni bakka na kaa'uu qabu hiree barbaadaa jira siluma malee waan hin jedhe irraa miti. Yoon qufeessi qufaa kootti hiika kenna malee maaliif si galee qufaadhaan jedhu yoo dhimma Ameerikaanii ta'e yoon jedhe hin gaabbu gaabbiitti hin qabu yoon jedhee jiraadha. Silmiin gara wallaalte gogaa wajjin gurguramti. Sangaan keessaa qalamuu quban qabdu. Isinii dhiiga jira. Gogaa ciniintee jirti, kalloo ciniintee jirti miti. Garan beektu sangaan keessaa qalamuu quban qabdu gogaa wajjin gurguramti silmiin gara wallaalte jedhan. Laakiin akkin jedhe suni akkaama. Akkin jedhe suni akkan jedhe beektaa. Rabbii naannoo jarri waggaa tokko guutuu rukutaa tureefi. Guyyaa tokkotti ibidda isaatiin wal qixxeesse jabinni keetiin jedhee weejara kennaa. Warra lallabu kan karaa ittiin nu bira dhufu barbaadaa miti siluma yoon ka'e waa'ee tokko haaseesi si galee waan keessa jirutu wocaa jira malee haajaa gubannaa ibiddaati balaan hin gammadamu. Egaa ustaas dhugaadha jettanii balatti nuti uummata balatti gammaduu miti warra balarraa maganfatu malee balaa biyyuma feetetti bu'aa jirtuuf kan biratti jirtuuf illee sababa badii keenyaatiin jee warra yaadurraa nuti akkuma isin jettan sanii nuti uummata balatti gammadamu miti namni hundi bakka jiru balaa addunyaa irratti bu'aa jiru hundaaf maganfatee gama rabbii isaa deebuu qaba kam jettan ustaas. Wal qabsiifne yoo haasofnu jenne yoo mirga walii kennuu ta'e moonatu dura kenneef nuti uummata masjiida keessatti kiristaanaa na jiraanii wajjin salaatee bara. Nuti ergama Rabbii alayhi salaatu wasalaam waggaa 1400 dura sigale Madinatti tu jarri haasaa jiranu kiristaanota wajjin marii gaggeessaa turan. Madinatti masjiida guddaa keenya kanatti tu marii gaggeessaa jiranu bidaar kee azaanii qubatti qabe. Azaanii qubatti qabnaan jarri kiristaanaa dhufanii itti gaafatamaan isaanii qeesiin tokko keessaa nusi sa'atii kana kadhaa qabna jedhe. Du'aayii sa'atii asrii booda asrii kadhaa qabdaa jennaan ijoollee magaraajaan adda kutaafi. Masjiidni qixxeetti qoodame kaatee salaate. Kaatee achi du'aayii kadhatte islaamnatti salaate islaamnatti salaate. Egaa ustaad akkuma isin kaaftanii jazaakumullahu khairan amantiin kan keenya amantii nama muslimaa qofa hin ta'in nama muslimaa ta'aniif iyyuu bakka guddaa kan qabu namooma keessatti shoora guddaa kan qabu ta'uu irraa baranna. Ustaad seenaawwan hedduu kaasuu dandeenya natti fakkaata. Beetel Maqdisiini waggaa 1400 dura bataskaana uummata Itoophiyaatiin namni jalqaba kenne Umar ibn Khattaab. Bataskaana naannoo bataskaana Itoophiyaan keessatti Itoophiyaan intini nurraa qabdi galata nurraa qabdi jedhee Umar ibn Khattaab gaafa qulfiin masjiida Aqsaa Umaritti kennamu lafa beeta kiristaanaa masjiida keessaa intini keessaa kutee kenneef waan jari jedhee sana jedheeraa dhuguma ammiidii Umaratti argee jechuu koo ani waan jari jedhan sana irraa qulqulluudha ammoo humna Rabbiiti
akkasuma wajjiniin halkan tokkotti gochi gazzaati ta'e sunii fi halkan tokkotti gochi jedhi waggaa tokko guutuu gazzaarratti hojjetee fi gochi Kaalifoorniyaatti yeroo tokko ta'e immoo humna rabbiiti bishaan humna rabbiiti. Wanni isin garsiiftan guddaan humna rabbii ta'uudha. Humna rabbii ta'uudha. Akkana laasan. Wanni guddaa ibsee humna rabbii ta'uudha. Humni rabbii eessayyuu jiraachuu. Waraana rabbiiti bishaan. Obomboleettii waraana rabbiiti. Qilleensi waraana rabbiiti. Lafti urgufamuun immoo nuti irratti ulfaachuu dhabe. Namni waan rabbi biraa argattee ulfaatti lafatti. Yeroo nu ulfaachuu dhabne yoo nu raafama. Maaltu irra jira qola baatte akkama barbaadde taate lafti. Maaliif jennaani lafti nu baachuudhaa dhufte miti yeroo kabajaati sii dhabdee ati irratti ulfaachuu dhabdee risaalaa samaayii dagattee namumatti as deebitee siif jireenya jidduu waa dhabamanii hoo ardiitti galabaa taate bakka galabaa itti afaan amaraati miti qola inni ati taate lafti qola baatte akkam taate inni urgufama akkuma barbaadde hin deemti yoo barbaadde nu dhiiftee iyyuu hin deemti yoo barbaadde yoo biraan urgufti. Rakkoo maalii qabdi machallaadha machallaa rabbiiti. Manzumaa Ustaaz Raayyaa irratti kanaan dura waa'ee koronaa irratti koronaan balaa rabbii ta'uu kaasanii ka'anii. Ani hin gammadu balaa rabbii. Walaloo sana irratti baay'atanii. Hin gammadu. Balaatti gammadu rabbitti maqallee. Balaatti hin gammadu yeroo kamiinuu balaatti hin gammadamu. Balaatti hin gammadamu sababa balaa sanaa tolfamama malee. Sababa balaa sanaa sirreeffamna malee. Sababa balaa sana irraa waa baranna malee. Balaa ta'uu hundarraa wayii baranna. Fakkeenyaaf amma biyya keenya kana keessatti marakkelli hin jiru. Namni nyaatee quufaan jira. Rakkoo qabaa miti. Rakkoo inni kun balaa jidduu kootiif jidduu rabbi jiru. Balaatti hin gammadamu. Balaan baay'ee dhabar. Roobee yoo caamuu dide balaadha. Caamee yoo roobuu dide balaadha. Beelli yoo bu'ee jedhe beela bu'uu jechuun waan nyaatamu dhabamuu miti hin jedhan. Beelli bu'uu jechuun wanni nyaatamu jira situ nyaatee quufuu dadhaba. Nyaanni jira. Nyaanni jira. Nyaattee hin quuftu. Hinuma nyaattaa hin quuftu. Yeroo nyaattee maaddii guutuu ennaa nyaatamee kan yeroo maaddiin ka'u ammoo beela'uu jalqaba. Garaan duwwaadha. Beela jechuun musiibaa rabbii azaabni rabbii beela jechuun ammallee ganaadhaayyuu bara. Namni adada jallatu waan akkanaa quunnamaa. Ilaama fakkeenyaaf sitti nima. Yeroo daa'imummaa sabiyyee jira keenya yeroo sooma nu barsiisanu sooma hamma sa'atii jaatti hamma sa'atii meeqaatti hamma sa'atii meeqaatti dhokannee immoo waa nyaataa dhokannee sin hojjetama. Kami dokatame? Mucaa tokkotu gaaf tokko utuu inni dokatee naa wajjin sooma jalqabee utuu inni dokatee bishaan dhugaan itti dhufee naan quba gurra kaatee maal jedhanii raayyaa bishaan dhugdee naan jedhee ani hin jenne utuu waan hin jedhamini quba gurra kaatee maal taatee naan raayyaatu bishaan dhugdee naan jedhee waan hin qabne narra kaa'aa miti maal jedhe sooma baraa jirraa beeki maal sitti nuufan yeroodhuma akka kana faxarree shorbaan dhufee sukkaarna baatii jennaan jirti yeroo sana amma hin jirtu nuun gammachiisuudha jedhanii jirri keenya akka waan nuun tolchan wayiiti. Wanti dhugamu immoo arancaataa jedhamti. Ijoollee keenya ijoollee durba hangafaa kanatu immoo waan akkana kan waan mimmiyaa'u kana nu goggodha. Amma gaa arancaatatti dhuguudhaa jennee nu soomnadha. Sukkaarna baatitti nyaachuudhaa jennee soomnadha. Bibbicuudha bara. Soomneen naannoo kaanee soomni dhume yeroo dhuma arancaatatti sana dabnee dhuynee malqa sukkaarna baatii nyaannee kaane buusa gargabne namatti buusa. Amma hin dhugnaa bishaan hin quufnu. Garaan keenya guutuudha bishaan hin quufne. Dheebuu hin caamne bishaan immoo ga'e. Ilaama fakkeenyaaf nama birrii miliyoonara baankiidhaa qabu jira hiyyeessi. Walitti naraasitaa kana dandeesse. Hiyyeessa jechuuf miliyoonara jechuun walitti naraasitaa dandeesse. Si rakkisaa miti? Illa kaa'e malee hin qabullee. Iddee inni dhabetti agarsiisa malee rabbi. Iddee inni qabutti na agarsiisa. Iddoo isaatiif jidduu rabbii rakkoon jira. Sii galeera dubbiin. Uffata manaa qaba malee uffatee hin ba'u. Utuu inni qusatu biraa du'a nama biraatu uffata. Ijoolleetti darbatu hin ta'u. Du'inna. Birrii akka kana zabanyaa birriiti. Waardiyyaa. Sii galeera dubbiin. Waan ittiin bitatan utuu hin argatiin birrii argate inni immoo. Namni waan bitatu argatee ga'e birrii argataa bara. Namni waan utuu waan bituun argatiin birrii argate waan bituun qabu. Wama barbaade bita. Wanni inni arge wanti kanoo bitamu. Imaama Qaallichee. Ilmoo qabu, intala tokko qabu, mana isaanii manneedhuma kibriitii wayii keessa taa'u. Manuma mannee kibriitii wayii namni dheeraan akka kooti yoo ta'e namni dheeraan miilli isaa bakkee bula. Yoo diriirfate miilli bakkee bula. Kana kireeffatanii keessa taa'u. Birrii bicuusiitiin. Amma Qaallichi kun imaama amma lubbuudhaan jirudha afaan Oromoon beekanu. Birrii isaantu birrii 50 keessiidha qabu. Gurbaa kanatu iyyuu nama wayiiti
daldalaadha FSR qabu. Mana qaba, mana jireenyaa dinqii isaa. Gara birrii 80,000 baankii keessaa qaba. Yeroo sanatti. Innaan iyyuu sheeka bira dhufee du'aan jira du'aa inaa kadhaa maal taatee jedhan minuun jedhan innaan FSR tokkittii qofan qabaa. Annan beekaafani wallahi dhaggeeffadhu. Isaan birrii 50 qofa qabu. Innaan qaallichi nama wallooti. Nama wallooti. Ajab ነው መቼም jedhani dhugumam ajab ነው እኔ የምልህ jedhan እኔ የምልህ jedhan እኔ እኮ meeqan qaba itti jedhan FSR tokkitti yaa'u manuma kana jirti malee birrii 8,000 malee waa tokko baankii keessaan qabu. Shandama malee qabuun isaanuma akaawuntii keessa. Subhaanallah al-aziim. Innaani ilaan jedhe birrii 50 abbaa isii 50 si durii si bicaa ilaa biritti kanan qabaa maaloon akkanan ta'u hanqeessaan immoo akkanan ta'u duwwaa akkana gammaddanii jiraattan woma gammaddanii kana isin gammaddanii malee isirraa haa qabdanii anaa du'aa kadhaa an du'aan jira yoo isii kana fixeessa kollixaa. Subhaanallah al-aziim. Shantama malee qaban. Atabbaa 8,000 dinqitaa gaa inni abbaa miliyoonar 8,000 inni abbaa biiliyeenariisi akkuma kanatti jira. Eddee baasuu dhaga'aa jira malee hamma hin qabne itti mul'ataara malee amma beela jechuun balaadha. Balaan hin gammadamu dhaggeeffadhu. Balaan yeroo kamiinu balaa ibiddaati. Balaa ibiddaa gammaddaa. Balaa kana keessa saree jira. Reettii jira. Hayawaana jira kan afaan namaa hin beekne kan sababa jallina keetii gubataa jirtu. Balaa kana abbaatu ofitti qabsiisa. Dhaabatanii dheengadda feestivaaliin qopheeffannee tokko dharfaan darbe. Feestivaalii sanarratti maal jedhan? Rabbasii bakka hin qabu. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Yaa Rabbi sitti baqannee nuti. Asii bakka hin qabu hin jennee boo jedhan. Maali gaammamu maaliif? God jedhanii yaa jiru. Somba rabbiitiin hafuura baafataa rabbiin hin jiru jettee bara. Subhaanallah. Gidduutti isin dhaaba bakka kanatti balaa kana wajji wal qabsiiftanii dhaamsi amma akka biyya keenyattis wantoonni argaa jirru jira. Kirkira lafaatii wajji wal qabatee balaa adda addaa akkuma isin jettan kanatti dhufaa jira wanti adda addaa gama fuulduraas dhufa. Kanaaf dhaamsi isin hawaasaaf dhaamtan hawaasni yeroo ammaati irratti garam deebuu qaba maal godhuu qaba amma irratti. Hamma ni nurra ga'utti eenye kaane bare dhufee dheengadda dhufee Addis Ababaa raamnaan miti kan nu haasa'uu jalqabne affaaradhaa rafuu jalqabuun. Amma maal? Turee jira. Ma gaafa sana maal afaan qaama keeti miti maa? Ma gaafa sana maal isii affaar gisee urgufamu akkamitti si urgufuu dideesi? Akkamitti khutbaarra dhabe boo? Akkamitti jimma khutbaadhaan qaxxabin akkamitti iluun khutbaadhaan qaxxabin wallagga khutbaadhaan hin qaxxabin maa? Biyya tokko keessa jiraachuu qofa miti qaama tokko malee. Qaama tokko see. Indee maal indee leshinaa jedhama. Balaan sababa jallinaatiin argama jedhamee beekamuudhallee wanni qabaatu. Kana koo dheengadda warri amma Ameerikaanitti wayii waataa jiru lallabaa jiru kuni ibiddaa bishaantu walii gale. Wal dhaamsuu diidanii bara. Silaan saruu balleessa ture duraan. Sila wal dhaamsuu dhufee miti sila. Walii galan hin jedhu. Walii galanii wal dhaamsuu diidanii bara. Wal dhaamsuu dhuma diidee wal dhaamsuu. Ibidda bishaanitti dhaqan bishaan waa dhaamsii jiran bishaan waraana rabbiiti. Hin dhaamsu jedhee waraana rabbii waraanee rabbiin dhaamsu. Ilaa Nabii Ibrahim waraana rabbiiti. Ibiddi jaritti darbate waraana rabbiiti. Bishaan inni keessa ciises waraana rabbiiti. Sadan waa waliin jennila. Ibrahimiin ibiddi tuquu diduun waraana rabbiin tuqu. Bishaan ittiin isiin cabbiin isaanii keessa ciisan sun immoo itti qabbanaa'u diduun waraana rabbiiti. Gaafa ati rabbii qulqulloofte rabbiin siif qulqullaa'a. Gaafa ati rabbii walii galte rabbiin waan lafa jiru kanarraa walii si galchaa bara. Borfuula rabbiitti achi yaana. Hamma jiraanne malee hamma jiraannu hin beeknu waan ta'eef. Akka qabdaa bakka qabdaa aafiyaa qabdaa ija rabbiin sun sirraan fudhatiin amaanaadha ijjiin gala. Barinni sin gala yeroonni sin gala humni sin gala beekumsi sin godaana bara. Meemoriin kan rabbii si keessa jira. Akkuma ibiddinii fi bishaan wal dhaamsanii jedhan iyyee wanti sirra jiru hundi isaa meeshaa rabbiiti. Ofumaaf sitti duula. Gorora keetii waan cifa keetii iyyuu si feesee ajjeesa bara. Waraana rabbiiti. Gorora keetiin duutaam. Hankeetiin. Ishi kaleen keetii miti inni ka'ee feel godhee baqqaan hojii kodhaa beeraan barbaadu jedhee jennaan ati maashiniin kanaa gadi kalee rabbii baattee rabbitti waa jettaa bu'uun qaaffattuma. Akka waan yoo balaan bu'e malee yookaan hamma gaafa balaan bu'utti akka waan rabbiin
iyyadanni isin fakkaata gaafa balaan bu'e reefi iyyamaa wal gaafa sana akkuma isin amma kaftanii rabbiin akka waan hin jirretti fudhatanii egaa amma balaan bu'uun rabbiin jiraachuu isaa bara maal fakkaata. Ba'aa wajjiniin gaaf tokko achumatti fe'ii isaan jiru intinii guddaa ba'aa wajjin fudhatee diinni bu'e wallaallee ba'aa wajjiniin. Xayyaara moo laata? Maaliif makiinaa lafaa fuudhe makiinaa fe'ii isaa. Oklaahomaatti makiinaa fe'ii isaa fuudhee hinuma fuudheem ba'aa wajjin hamma qilleensi maa namni sana arge ko wama qaraa'amsidha ayyaanamummaa silaa wama qaraa'a bar jidduu isaatiif jidduu rabbii beekigaa rabbi hin jiru jechuu kana bira amantii hunda isaa keessaa baheeti miti bara amantii qabaachuun kun yoo dhakaatti amanillee bara dhakaa keessa na sodaadhu innaan sirraa dhiisaa bara namni gaafa amantii hin qabne barsi sodaachisaa bineensa ta'a bineensa ta'a bara akkanuma balaan jidduu keenyaaf jidduu rabbii rakkoon buunaan argama sababanuu jallanne nutti jallata sadanuu sababanuu hammaanne nutti hammaata dubbiin qalbiidhuma keenyaaf jidduu rabbiitii rakkoon argame rakkoon sana sirreeffannaa rabbi nuu sirreessaa. Egaan akka waliigalatti egaa ustaaz akkuma yaada isin kaaftan balaan gartee amma addunyaa irratti mul'achaa jiru kan biyya alatti isaa ta'u kan biyya keessaatis gartee rakkoo keenyarraa kan dhufedha rakkoo gartee nuti keessoo keenyaan akkasuma immoo wantoota hojjennuun rabbii keenyatti gama rabbii keenya deebi'uu dhabuutiin sababa dilii keenyaatiin gartee kan addunyaarra rakkoon kun mudataa jiru waan irraa maganfannee namuu du'aa irraa goonee gartee bakka jirru gahee keenya bahachuu qabnudha. Anu waan bareedduu arganne keessa daakaas geenye alhamdulillah rabbil alamin akkuma beektan social media yeroo ammaa waaqicni yeroo ammaa jaahilatu hayyuu ta'e sababa social media. Jaahilli sababa fooloora qabaachuutiin hayyuu ta'e dhaggeeffatamaa jira saatii kana. Waaqicni keenya kun akkanatti itti fufee garamitti nu geessa laata? Waaqicni keenya maal fakkaata guutummaa? Jalqaba dubartoota keenyaaf waadha. Abbaan ilaamee ilmoo dhaluun haadha nama godhu abbaas nama godhu. Utuu silaa ilmoo dhaluun haadha nama godhe abbaa nama godhe bar biddeen yeroo samiraa ammoo baasaa bar. Garuu haadha miti abbaa miti. Haadhan ta'u abbaan ta'u. Utuu waa tokko afaan ittiin ol hin qabin nyaata qofaa fi biddeenaa fi nyaata qofa itti guunnaan ijoolleen biyyaa baate miti gariin hunda jedhaan jiru immoo. Gowwaan keenya iddiitti gowwomte muusittani malaa narraa dhageeffadhu adara. Sii jecha siin jedhaa jira. Sii jedheen siin jedhaa jira. Iddee an itti rakkadhee jiru. Wanni atadha dubbatte, wanni atadha agarsiifte, wanni atadha waraabde waggaa kumaadhaas hin jiraata quba qabaadha. Guyyaa qiyaamaa yakka ati hin beeknetu dachee isitti dhufa. Ba'aa meeqaatama ta'e isitti dhufa. Yakka ati ofirraa quba hin qabne dachaa ta'e. Wanni ati achirratti balleessite hundisaa yeroo kamiinuu hin jiraata. Galmeen internet rabbi maal godhe beektaa? Galmeen internetii sooshaal miidiyaa amma hawaarra jiraata miti waa. Isa kan rabbii si agarsiisuuf inni katabamee jiru raqebii fi ati warri jarri galmeessaa oolan sun ragaasitti godhachuuf. Ati waraabbattee lafaa qabda kunoo. Maaliif raqebii fi ati diini inti komatta gaa. Isumaaf ragaa achi kaayyetti. Qaallicha tokkotu yaa jarana dabana miidiyaan hin jirre. Raqebii fi ati diin eeggadhaa. Mirga keessanirra raqeebtu jira. Bitaa keessanirra atiirtu jira. Inni kun khayrii galmeessa, inni kun sharrii galmeessa. Isaan immoo hadha dhagaan. Akkana walitti jechuu ta'e taa'anii jechuudha. Miidiyaan ati amma gaafattu kuni akka kana. Miidiyaan ati amma gaafattu kuni nutti faayin himamu hin jedhe. Kaleessaa jalqabnee qabna miidiyaa kana. Kaleessaa jalqabnee itti fayyadamne. Achi kaanee immoo azaanii qabna abboo. Guyyaatti yeroo shan miidiyaa dabar. Achi kaanee immoo kutubaa qabna torbeetti. Kutubaa diskashinii torbee kana akkamitti dabarfate miidiyaadhaan inni dabarfataa jiru sun. Amma garuu barbaachisummaa miidiyaa kana gaa. An jalqaba ijoollee durbaa keenyaaf hin waadhaama. Maa dhiirarraan bareedaa hin jedhin. Durbarraa irra fokkisa. Dhiirarraa isin bareedu. Jechi ati baalagee afaan keessaa baafte sun waggaa kumaadhaas hin dhaata yakka keetii quba qabaadhu. Ofitti galmeeffattee quba qabaadhu. Waa itti gaafatama jennaan itti gaafatamaa firdi beetiin si gaafatu hin se'in. Itti gaafatama jennaan itti gaafatamaa abbaan kee caroo fudhatee dhaabbatee hin nyaattamu hin nyaattu jedhee si adabu sitti hin fakkaatin itti gaafatama jennaan. Arraba dura si gogdu sanaani waan hin maalle jettee quba qabaadhu. Arraba jalqaba gogdi arrabni namaa kun jalqaba gogdi waa jechuu diddi. Ijji amaanaadha. Gurri amaanaadha. Sammuun amaanaadha. Aqliin amaanaadha. Beekumsa amaanaadha. Qilleensa amaanaadha. Lafti amaanaadha. Samiin amaanaadha. Wanni sitti kenname hundi isaa amaanaadha. Jechi hamaan jechi lafa kana utuu sila baariitti naqanii boora'u. Afaan keetti ba'e miti jechi guyyaa tokkicha ba'e sun wallaahi waan isin sitti gochuu taatu ana dhansiidhaam.
Suma kana boru ilmoodhaaf haadha afaanuma sana haasofteen. Amma ijoolleen kee gaafa ati hin jirre nu banattee imammaa kee waan akkanaa jedhan jette tokkoffaa ilmoo haadhan taata. Innumti si haadha godhatu ilmoo isaatiif. Yoo waanuma akka keetii ta'e malee innumti ilmoo isaatiif haadha si godhatu dhiira akkamiiti ani hin beeku. Ani hin beeku. Haadhaaf abbaa keetii namni yoo sana booda kun namuu akkamiirraa dhalatti siin jedhaan jiruu ammaas taa'e. Nama sin abaarre jira yaa rabbi cufi kana makana. Yaa rabbi nurraan cuftu. Nama keessatti ilaa ulamaa faa si dhiisa malee warra waa beekutiyyuu rabbumaan bira waa kajeelaaf jedhee si dhiisa malee warra waa beekutu warra waa hubatutu abadan laa taqnatu min rahmatillaahi abadan rabbii korraa abdiin kutadhu rabbiin gaaf tokko sumanaa qajeelche jedheeti waa siin hin jenne malee warri rabbiin sodaatu warri waan beekne yaa rabbi gurra siin irraan cuftu ati yaa rabbi je siin irraan cuftu ati yaa rabbi duniyaan yaa ardi maaliif teessee dheeydaan liqimsitu meeqasiin jedhaa oola seete guyyaa kana angurra kana waan an dhagahin sitti maa jira yaa rabbi maaf kana na dhageessite namuun fudhattu anuma immoo biraan fudhattu maatiin sitti ejju hundisaa namni namummaa qabu waan ati jettee fi waan ati gootee fi waan ati hamaan ati hojjette hundasaayyuu gurra keessaa qaba. Addunyaan kun hundi si abaaraa deema. Isaan kun hadha jiranii fi sitti mul'achuu deemiti gaafa ati hin jirres akka kana. Gaafa ati hin jirres ilmoon bor dhalatu haadha kootii abaluu jettee abadanii nu marii manne. Ilaama fakkeenyaaf abbaan ilmoo hattuu qabu. Mucaa keewwaa hate jechuudha mannaa ilmoo kooti jedheen himatu ilmoo wasiila wayii himata. Ati kan eenyuuti jedhan abbaa baluutiin jedhu ilmoon kee hattuudha kaa. Yoo mucaan kee hattuu taate abbaa hattuuti miti ati. Abbaa hattuu akka hin taane gatii beektu jennaan ilmoo kee kana yeroo bakkeetti namni hattuu ta'uu si beeku. Maal jettee himatta beektaa muka mana kee balbala jiru. Farda mana keessan balbala jiru. Hoolaa fa'a. Maaliif hoolaa booqaa bareedaa fa'a yoo guddifatteetti amma ni du'utti ati hoolaa sanaa gadi beeke. Hoolicha sanaa gadi bara. Hoolaa gadi taateeti mukaa gadi taatee beroodhaa gadi taateeti beroodhaan moggaafte muka ollaa hoo ati ollaa baajoo birii ollaa baajoo birii ati. Jedhamtaa miti bu'aa barbaaddatta ragaan sii dhiyeessa. Amr ibn Abdi Waddi gaafa lolaa Ahzaab Khandaq irratti Sa'ad ibn Abi Waqqaasii fi Abubakrinii fi namoonni tabbara jiru ergamaa rabbiitii wajjiniin. Yeroo kanayyee tokkitti Amr ibn Abdi Waddi utaalee boollicha. Fardi isaa utaale. Amr ibn Abdi Waddi waraanaa intiniidhaan deema maqaan isaa gibirii fudhatee lola tokko dhaqee lolee birrii guurratee gala. Lolli inni keessa jiru moo'amu. Lolli inni akkuma mee namicha warra Tabuuk. Namicha warra Tabuuk tokko jira akkuma Jaaluut qaxaramee deeme. Jaaluutiin bare miilli isaa inni farda irra ga'u miilli lafa ga'a dheerina Jaaluutiin. Akkuma sana Amr ibn Abdi Waddi ashaddul fulaan ashaddul batan ashaddul maa jedhanii haasa'ama siyaara isaa irratti. Amr ibn Abdi Waddi kanayyee mucaan xiqqaan tokko aliyyiidha. Yaa ergamaa rabbii dhiira gadi hin kennin anuma kenni jedhe. Haya mucaa atoo bicuudha namni hundi anabbaaf. Akkanaa ergamaa rabbii ammamaa ofirraa fuudhee itti maree nama guddaa fakkeessu babbareechee ammamaa ofiisaatti itti maree seefiis kan ofii baasee kenneef. Innaan aliin lafarraa harkisaa dhaqeedha seefichi bicuusi akka ulfaachuu wayii ta'e. Ulfaachuu wayii ta'ee lafarraa harkifatee dhaqee kan dhaqee bira ga'e. Dhaqee bira ga'e jennaanii Amr ibn Abdi Waddi tabbarratti jara laalee Qureeshiin gama sana yaa'anii dhaabbatanii bakka Amritti dhaqeera. Shantamman tokko nuuf raffisa. Sana booda boolla kana buunee baanaa farda dhiibnee jedhanii tabba gama narraa kana guutanii taa'u kan dhaqeen. Jennaanii Amr ibn Abdi Waddi kottaa gannaa bu'aa'ee jennaan mucaan tokko gurbaan tokko seefii harkifattee dhufte. Harkifattee dhufnaan ijoollee korree wayiiti harkifattee dhufe seefii. Harkifattee dhufe eenyatti jennaan ilma wasiila rasuula rabbiiti jedhe. Adillaan koddee kan ragaan koddee kan maal himate beektaa? Cinaatti akkana himate laa. Ani ibn Abbaa Xaalib hin jenne namni nama gootaa waa himata bara. Amma aati intala nana abbaan kee an abbaa keeti jedhee siin himataa? Ishee duniyaarra hin jiru haa jennu gaafa fuula rabbiitti dheexeenoonni si kasase maalibda? Bu'aa inni lafatti argatee deeme si ta'ee miti maal qaba yoo argachuu dhiise?
Maal qaba yoo siif abbaa ta'uu dhiise maal qaba? Salphachuurra maal qaba yoo siif abbaa ta'uu dhiise? Maal qaba namni yoo siif obboleettii ta'uu dhiise obboleessa ta'uu dhiise? Maal qaba namni yoo sii wajjiniin miseensa saba tokkoo ta'uu dhiise? Akkuma fedhe hundaa wajjiniin rahmata rabbi irraa muran. Akkuma kana hundaa wajjiniin immoo maaltu beeka rabbiin gaaf waan tokko haydi tokkitti dha jecha rabbiin si araarame. Qisasa banii Israa'el irratti dubartittii saree bishaan obaaftee jannata galte dhageessetta miti? Ish ati immoo waan nama nyaachifteetta ta'a. Namnatti nyaachifte sun sareedhaa gadii miti. Yooti itti aansitee rabbiin sodaattee rabbitti amantee rabbitti deebite. Rabbiin kan kee isuma intarneetii irratti ati gadhiifte sana siin sarrazuuma. Rabbiin giidoo qaba. Abdiin murate. Asii waan tokko ustaaz itti naa dabalaa guutakka. Namoonni wantoota gaggaarii sooshaal miidiyaa irratti dabarsaa jiran, namoonni da'waa godhaa jiran, isaaniifoo maal dhaamta sooshaal miidiyaa irratti? Waan godhaa jiru sana ta'uu. Wanti dhaamusa sana. Yoo ta'uu hin dandeenye maaliif godha baasa? Dhiisuu keenya wayya. Jaarsa namicha tokkotu kaanii da'waa godhani. Miidiyaa keessa harka facaasanii amaamaa wayya asirra kaatanii jiru ani gaan korra mataarra taa'uu dideen naan hin dhiise. Hin taa'u ishiin jiru bara. Maaliif beektaan qodaa duwwaan kedda'u jedhan. Warra waa himaa jiru sanatti iyyuu gaaf tokko amaamaa kaa'atanii dhabu amaamaan isaanii tuksii qaba. Bareedduu wayiiti. Waa jedhani. Harka siraasaniiru. Bareechanii raasan. Mataa siraasaniiru. Jedhaniiru akka jedhaniiru. Waa danuu isaa jedhaniiru laa. Akka jedhamuu qabu hunda isaa jedhaniiru. Afaan Arabaa beekuun Islaamummaa beekuu miti bara. Qara'uu biraa waan jalaa babbade fakkaata. Innani gurbaan musiibaan tokko wajjin jira. Dhiiraayyee eennan. Haati manaa isaa mana keessaa gemmuu qimmiidhaa jechuudha. Gemmuu jechuun dhandhaarraa sunsuma. Sunsumni dhakaadha. Dhakaan hin qimmiidhamu silaa. Waan isaan jedhan kan yaa Rabbi gooftaa koo isaanis inuma haasaa jiranii daajoo yaa Rabbi gooftaa koo isaanis waan akka nanaasaanii daate manaa jedhaarti harka mataarra kaattee jedhe. Qotee bulaan keenya bicuu si wayyaa qaba bara. Owwanaati manaasaa jedhe mana keessaa harka mataarra kaattee yaa Rabbi gooftaa koo yaa Rabbi gooftaa koo isaanis naasa'uudha waan akka nanaasa'uudha waan akka nanaasa'uudha jechuu keessa beekida. Maaltu jira beektaa? Isaan tu'aan haasawaa. Utuu haadha intalattiidhaaf haadha mana abbaa manaan ta'e inni maal ibboo maal haasa'uu dhiisu wayyaa'u. Baa'u isaan ofii isaaniitiif akkana jedhamu ramu maabbaa isaaf wayyaa'u. Hamma wal tolfatanutti kanaa innaan haasa'uudhuman qabaadhaaf haasa'uutu hin taane. Ilmii qara'aniidhaaf fahamiin hin argamu. Waan qara'aniif waan manaa ba'aniif jalqaba. Wanni manaa ba'ameef sana malee namni hin godhu. Waan manaa ba'ameef illee yoo sirrii hin taane sirreeffachuu hin dirqama. Wanni manaa ba'ameef yoo rabbiif hin taane kan rabbii taasisuutti sirreeffachuu dirqama. Gariin miiraabii irratti imaama ta'uudhaaf ba'a miti. Maa itti goota? Miiraabiin ooyiruudha moo bakka qotata wayiiti moo maayin? Ati yoo rabbii jecha ta'e kottuutti sagachiisi jireenya kan kee immoo jennaan anis atis walii galee itti yaadna. Kanaan innaan egaa miidiyaa kana yeroo fayyadamtu warra waa gaarii dhaamu jira dhugaadha. Warra waa bareedduu biyya barsiisu jira dhugaadha. Warra jireenya isaa eegere rabbiif hin jiraadhee duniyaa irraa gala jedhu jira dhugaadha. Akkana bar rabbiif waa godhee addunyaa kana irraa gala nama jedhu jira dhugaadha. Kana keessa immoo uummata kana keessa immoo wanti hin jedhu hin jiru. Maaliif jennaan inni nu waan jiraatuuf baree himaa jira oo. Adaduma ati rabbiif jiraattee wanti ati dubbatu dhaga'amaa quba qabaadha. Hanguma ati rabbiif jiraatte sana miizana sanaan namni si dhaga'a. Miizana sanaan hulaa dhugaan ati dubbattu yeroo ati rabbiif jecha dubbattu hulaa dhadha'ee seena. Gaafa waa hundarra nama waan hin jedharra gaafa fuula rabbii dhaqee waan hin jedhe kanarraa akkamiin ta'a jechuudha wajjiniin haasofnu asittan xumuradha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa keenya egaa ustaazni as dhufanii nu wajjin gartee haasawaa bal'aa taasisuu isaaniitiif hedduu galatooma jechaani itti fayyadama miidiyaadha. Namni hundi dhaamsi isin bira ga'ee jira daawwattoota keenya namoonni miidiyaa fayyadamtan akkasuma immoo waan gaarii dabarsitan kan waan fokkota dabarsu jirtanis dhaamsoota isin bira ga'e kana haga dandeessaniin qalbii keessanitti fudhattanii hojiirra oolchuudha qabdan jenna. Sa'aatii keenya keessummaa irraatiin ustaaza keenya ustaaza Raayyaa wajjin turuu keenyaaf hedduu gammachuudha qabna. Isinis akka gammaddan abdii guddaadha qabna. Sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.